Yoo yaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenyaa kun kan daawwattu jirtan Kemboon Entertainment Roorastii wajjin ta'uudhaan kiiloomeetira 540 imaluudhaan gara baha Oromiyaa magaalaa Sulula Qiinxamaa magaalaa Jaalalaa Dirree Dawaa keessatti argama. Dirree Dawaa keessatti gaafii lakkoofsa sirba raappara afaan Oromoo qabeetu naaf. Ni marraatti moo ni dhammaatti. Ni dhammaatti. Kanaafuu sin jaaladhaan jaa. Oh my god. Ana بحبك. Inni immoo afaan maaliiti? Arabinyaadha. Arabinyaa. Okay, afaan sadaffaa. I love you. Magaalaa Jaalalaa Dirree Dawaa keessatti akkanatti bareedaan marfamnee baay'ee wanni isin hin galin tokko jira. Maal isinitti fakkaata? Akka warroonni aktiivistii akka Jawaar fa'aa yookiin immoo akka Lammaa Magarsaa fa'aa gaardiidhaan eegamu miti. Dirreetti babbareedatu isin eega. Kottaa mee akkam na goggootee meessumaan. Yoo yaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenyaa kun kan daawwattu jirtan Kemboon Entertainment Roorastii wajjin ta'uudhaan kiiloomeetira 540 imaluudhaan gara baha Oromiyaa magaalaa Sulula Qiinxamaa magaalaa Jaalalaa Dirree Dawaa keessatti argama. Dirree Dawaa keessatti ijoollee babbareedduu bishaan lagaa fakkaatu tana. Tan ammoo tamayirra bishaan lagaa fakkaatu taniin if biratti qabadhee bareeda ammadhee bareeda dhungataatiin magaalaa walakkaa Dirree Dawaa hoteela Kaaramaraa keessatti argama. Amma ijoollee babbareedduu tana gaafii gaafadheetiin isaan bashannansiisaa isinis bashannansiisa. Isinirraa maaltu eegama? Subscribe gochuudha. Jala gabbuutanii subscribe gootan koomentii irratti yaada keessa waan isinitti hin tolin istaayila keenyaa ta'u istaayila rifeensa keenyaa ta'u istaayila ijoollee babbareedduu tanaatis haa ta'u waan isinitti hin tolin koomentii irra nu keessanii isin jaalannaa uummata Oromoo. Amma kallattumaan gara gaafii kiyyaatti dabraa jalqaba irratti maqaa keessan naa himtan eenyurraa eegalu? Meesimarraa eegalu. Maqaan kiyyaa Furtuu Abdallaan jedhama. Furtuu Abdallaa. Khiyoo? Kiyyaas Hikmaa Abdulmaalik jedhama. Hikmaa Abdulmaalikii fi Furtuu Abdallaa wajjiniin turtii gabaabduu takka taasisa. Turtii keenya keessatti isin bashannansiisna, isin bohaarsina, isin barsiisna. Egaa Furtuu maaliif Furtuu siin jedhan? Ani gaamanii irraa Furtuu jedhame. Soomana keessaan dhaladhe yeroo soomana furan. Soomana furan moo? Kanaaf fedaanuu fuulli kee galgala isaa 12 fakkaata. Saniif Furtuu naan jaan. Gizee soomana Allahu Akbar joo an dhaladhe jechuudha. Allahu Akbar gujaan si arganiiti. Kasaan ibse. Saniif Furtuu naan jaan. Yaa ibsituu xiyya tajaajilisa. Mee achumaanuu biiftuu baatee fakkaatee kajuru naa buuse. Samichiyyo mee akkam na goggootee meessumaan seentee onneetti yefuutee lalalala. Jaalalaa moo hamee arraa harkaa ijaachuu qalbii si na fuutee. Wal barraa osoo maqaa kennaa himtee akkasii gaa hikmaa teenya hikmaa jechuun maal akka ta'e beektaa? Hikmaa jechuu bakka kan jiraami mafkiraa gama rabbii irraa dhufuu jechuu ilmoo hangafaa waan hin ta'eef jecha san naaf baasan ummatiyaatu jaalata ture maqaa kana isii dubraan warra ollaa isaanii mcoon isaanii hikmaa jaamtii naamisiin itti hawwuu turte hoggaan dhalee ilmoo siyaadhaan maqaa hikmaan baasaaf jettee itti yaada qabdi ture akkasumatti akkuma isii yaaddetti ilmoo duraan harkattee dhalaa achumaan hikmaa na baasa. Ati yoo gaafa dhaltee hin jettee itti baafachuu deemu? Been itti waan laala kasanii. Okay, amma gaafiin isin gaafadha. Lakkoofsa yaamtan tokko hanga 20 tokko hanga 10 tokko hanga 10 keessa lakkoofsa yaamtaa lakkoofsa itti yaamtan gaafii asirra laaleetiin si gaafadha jechuudha. Okay, lakkoofsa tokko hanga 10 yaami. Torba. Okay. Gaafiin kiyya torbaffaa maal jaa? Mootummaan naannoo Itoophiyaa eenyu? Obbo Abiy Muhammad. Mootummaan naannoo Itoophiyaa moo? Itoophiyaan naannoodha moo biyya? Okay.
Gaaffii kana raayii jire. Okay, Ransi, gaafiin keessi jala dabree jira. Gaafii biraadhaa mi lakkoofsa. Meeqa baay'ilaa meeqa? Tokko hanga 10 torba yaamamee jiru. Sadii. 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 Dubartiin dhaltee jechuudha. Gaafa akkana dhaltee bakka ciistu san irraa gaafa ba'uu deemtu guyyaa 40 akkas booda ulmaa baatee jaan. Ulmaa baatee jannaan dhiiraanoo maal jenna? Dhiirriin si jammanni uni dhalaa ni ciisa. Ayyoo hin dhalate. Jechuun gaa ulmaan ta'an dhiirriin akkaan dhibee kutti. Lakki abbaa warraa kee jennu. Hayyee. Abbaa warraa kee gaafati ulmaa baatu inni hoo maalii ba'e jennaan? Gammadee umma jaama kaan beeku. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya akka isin hojiin akkanatti shaashaa jechaa jirtanii beekna. Akka isin shaashaa jechaa jirtanii beekna. Nu yoomiyyuu maaltu nu yaachise isinitti fakkaata? Gammachuu keessantu nu yaachisa. Yoo isin gammadii yoo isin irraa shaashaan jee nuti illee gammachuu hin qabnu. Bikka jirtan hundatti mana keessan teessanii akka qaanaadhaa yookiin akka faanaadhaa chaanaala jijjiiruun isin barbaachisa. Chaanaala keessa yeroo hundumaa filannoon keessa Rooraas Tiyuub yoo gootan waan bashannanaa waan koflaan garaa kana isin roraasu harkattanii bashannanaas yoo feetan barnootaas yoo feetan odeeffannoo haaraadhaas yoo feetan nutu isin bira jira jechuudha. Gaafii kee ittiin fufa lakkoofsi itti aanu. Okay. Lam. Okay, gaafii lakkoofsa lama. Gaafii lakkoofsa lama hedduu nama ajaa'iba. Fakkeenyaaf moobaayilii kun jechuudha. Telefoonni kun harkaa lafa dha'ee hojii dhiise yookiin tabalaashee jennaan. Afaan Oromootiin maal jechuudha? Narraa badee. Afaa biinii jechuudha. Hindala. Ayisaraan jechuudha. Caccabe. Sunis maal jennaan tasabaabbare jennaan sunis. Halas badeega. Badeen maa hin ta'u sun. Okay, gaafii makana sii dabarsame. Hayyee. Gaafii irra deebii. Konkolaataa yoo ta'u moobaayilii haa ta'u wanni tokko jechuudha. Na dura tabalaashee jennaami. Yeroo hundaa namni afaan Oromootiin tabalaashee jee fayyadama. Inni afaan Amaaraati. Afaan Oromootti maali? Afaan Oromootti tabalaasheen badee jechuudha. Xaffaadha. Enna caccabe. Caccabeen illee hin ta'u. Badee bakka. Bakka akkasumaan beeka gaa. Akkasumatti beeka? Okay, deebii isaa hin arganne. Okay, lakkoofsa yaami? Lakkoofsa afur. Lakkoofsa afur. Kunillee hedduu nama qabalchiisa. Amma gaa xiqqoo aktiingiidhaan si gaafachiisu deema. Nama tokko fuuldura kana ayaama kaameraamaan keenya gara nanuu dhufta. Kaameraamaan keenya gara nanuu dhufa. Ol kaateeti. Jaalalli nama irraa si qabee gartee. Hayyee. Jaalalli irraa si qabee bikka akka tasaa itti dhufte akka tasaa jechuudha. Hayyee. Arrammaa ittiin hima malee wanni galee haa galu hin dhiisu jetteeti. Jaalala kee itti ibsatta as fuulduratti. Hayyee. Jaalala kee asumatti itti ibsadhu. Ahaanaam. Kaameraa sallaalaati. Gaafii kana yoo irraa jijjiirtee Hin das na jijjiiramu. jaa. Hin jijjiiramu. Hedduu na dhibee. Laal jaalattee jechuudha. Nama sana kunoo kaameraa kana jaalattee haa jennu. Hayyee. Itti himadhu. Asuma taa'eet maal himadha? Sirriitti gaamoodii keessa seenee akkanatti qoplaatiin Baay'ee. dhugumaan jaalattee. Yeroo laal akkatti fakkeessuufi miti. Isa dhugaa san keessa feetii baastee jechuudha. Onnee irraa haa dhufe fedhii onnee irraa dhufe san Sun baaseetiin jaalladhu. agarsiista jechuudha. Fuula kee irratti wanni hundi beekamuudha qaba. Hayyee. Innaa duba maal jeetii yaama maqaa? Rooraas kiyya jettee yaamna. Hayyee. Hedduu na dhibee laakiin. Hayyee. Jechuun haa dura akkami nagaa salaamta irraa eegalus ni danda'ami. Hayyee akkami Rooraas nagaan dhuftee fayyumaami. Anis fayyaan qaba alhamdulillah. Ta'ee laakiin ni jiraami bakka hoggoyyuu siifin himaan jaa hedduu na kabbadee.
laakiin tee arra siifin himaa jeetiin jira wasaneetiin dhufee hin beekne kanaafuu hin beekne taqabbalus mala yoo nama taqabballees hin beekne laakiin na taqabbalte jeetiin yaada kanaafuu kanaafuu sin jaaladhaan jaa. Oh my god. Nakab bishaan nakab bishaan. Hordoftoota keenya. Michoon taqabbaluu kanaan lafarraa nu fuute boo na taqabbalta moo jetti. Ati qooyi Lammaa Magarsaati moo Abiyyi Ahmadi moo akkamittis na taqabbalta jetti na qeebalta moo na taqabbalta. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya fedhiin jaalalaa isin achitti isiniin dubbachuu turte sun ana asii na laaqe laala gara makayya kana na lallaaqeeti akkanatti bishaan nan naqe jeen illee ni birraa dadhabe. Hayyee gaafiin keenya akkuma itti hubatti jira deebisaan ati deebiste kana anaa miti kan deebisu hordoftoonni keenya isin hundi keessaniyyuu deebisee kana deebiste moo hin deebisne kan jedhu komentii jalatti barreessaa. Nuti immoo qabxii ishee booda itti himna manatti jechuudha. Qophii kana kan isiniif dhiyeessu Kemboon Entertainmentii fi Rooraas Tiyuub waliif wajjin ta'uudhaan magaalaa jaalalaa Dirreedawaa keessatti akkanatti bareedaan marfamne baay'ee wanni isiniin galiin tokko jira maal isinitti fakkaata akka warroonni aktiivistii akka Jawaar fa'aa yookiin immoo akka Lammaa Magarsaa fa'aa gaardiidhaan eegamu miti dirreetti babbareedatu isin eega koottaa laala yoo amanuu diddan kunoo isaan gaardii akkasii sababni isaas yoo jaalalaan namni si ciratu yookiin immoo hangi si godhu jiraate malee gama biraatiin wanni hangi si godhu hin jiru jaalalaan immoo ciratamuudhaaf homoo takka ani bilisatti if kenna kun na ciradhaadhaa jeeni jaalalaan na cirachutti jiranii jechuudha. So amma gaafiin kiyya akkuma itti fufetti jira lakkoofsa meeqa yaamtee lama yaamtee tuuttee itti takka gaafiin takka maal immoo maal jetti seetan ibsa waa ibsiti Itoophiyaa keessatti wantoota si ajaa'ibsiisan hedduu siin jechuu baadhu abbaas 300 naayim. Nagaggamsite haa? Abbuma 3 naayim duwwaa 3 irraa balleessi. Maaltu na ajaa'iba seeta? Maal jiru ni na ajaa'iba? Waan isin jette dhageessanii maaltu na ajaa'iba seete? Kanas ajaa'iba? Isaas ajaa'ibe akka immoo ngora dhisu. Ati oomishee maaltu si ajaa'iba? Akkuma isin jettetti uumaa waan na ajaa'ibsiisu hin jiru. Hin jiru malee anaas yaadachiisa hoggansi yaadachiise garuu hin qofa. Itoophiyaa keessatti jechuudha waan isin ajaa'ibsiisu hedduu jira namoonni hedduu jechuudha moobaayilii akkanaa kana fa'aa qabatanii Nookiyaa tanaan fa'aa hogguu salfii kaan agartan lammaffaa irratti jechuudha salfii waan salfii kaasnee beekamu hiriira jechuudha hiriira nuti daabboo nyaachuudhaafis hiriiruma baana taaksii yaabbachuudhaafis hiriiruma baana mirga qabachuudhaafis hiriiruma baana mana barumsaatittis hiriiruma baana hiriirri na ajaa'iba Itoophiyaa keessatti sukkaara fa'aa fudhachuudhaaf hiriirteen beektu. Duba akkam tahan? Hiriirteen beektu? Duba jireenya haa? Kanumaan nama ajaa'iba kaa. Habiraasitti waan nama ajaa'iba. Ayyee. Namni tokko jira. Bishaan hogguu nyaata nyaatu. Bishaan noormaalii akkanumatti harka takka fa'aa dhiqatee hogguu nyaatee xumure ajaaksiidhaan dhiqata. Namni silaa xurii duraa sun irraa ajaaksiidhaan dhiquu qabaan Itoophiyaa keessatti immoo harka noormaalii nyaatee achiin ajaaksiidhaan dhiqata. Ayoo akkas taate atuu na ajaa'ibde jechuudha. Ani akkasitti dhiqadhu. Atuu uumaa keetu na ajaa'ibe jechuudha akkas ta'e. Ani laala nama jechuudha ani Itoophiyaawii miti Oromiyaawiidha. Kanaafuu jechuudha kabiraallee kan ajaa'iba maalitti fakkaate namni nyaata yeroo nyaatu bishaan noormaala dhugee gaafa jimaa bitatu bishaan haayilaandii liitira 2 bitatu. Takka kun nama ajaa'iba itti mirkaana bishaan harootiin hin mirkaanu yoo fedhe. Egaa ammas gaafii kiyya akkuma itti fufetti jira lakkoofsa biraa yaamne. Sadii yaamamne, shanii yaamamne, ja'a yaamamne, sagal yaamamne. 8 yaamame? Yaamamne 8. 8. Okay, gaafii lakkoofsa 8. Gaafii lakkoofsa 8 sirba raappara afaan Oromoo qabeetu naa ibsa. Naa himi. Sirba raappiidha afaan Oromoo. Jechuun ni beekaa yaadadhee walli sun danda'u.
Na yaadachiiste dhugaa keetii ayyee tuqu jechuun Wellisuma bakka maqaan wallisaa tokko wallisaa sunis hin beekne yoo isiidhaaf dabarsitee mee ayyee Ni marraatti immoo. Yeah. Ni dhammaatti. ni dhammaan Akkasii. ni maraat qaba taati qoon qaanfan Eessa qaban? eessa qaba ani maal jetti maali taate Ni marraatti. mee sirba biraa sirba tokko nu sirba jaalala sirba irra si dabaree san ka raapparaa san irra si dabareeti sirba jaalala tokko nu sirba kam haa ta'u ka dhalatis haa ta'u dhiiraas mee naa sirbi namni naa sirbeen beeku naa sirbii uume jechuun amaarኛadha amaarኛadha Eh. maalኛadha amaarኛን maal inni okay ayyee amaarኛ ኦሮምኛatti jijjiirtee sirbuu ni dandeessa ayyee ለምሳሌ mee kam haa ta'u maali ለምሳሌን fakkeenyaaf kam haa ta'u jechuun isin manaaf marataa naaf maraxaa jechuun naaf fila naaf filaa okay naaf sii fila Eh. filaa fidi sanitti sirba hamakaan okay sirba naa sii fila Eh. sirba jaalalaa itteemi sirba jaalalaa kamiin beeka sitti fakkaate ani gabrummaa baadhee akka horiitti ittiin biluu nyaadhe daanuu sirba jaalalaati ayyee sirba jaalalaa kan biraa siif himu tokko du'ee tokko nyaatu wal gaggalaafatataan Sin gargar. Khoba kami. Balleessaan deeti. inni takkaa itti deebi'e achi naatu achumaan gasi ayyee amma weellistuun teenya jidduutti neetworkiin argaa cituudhaan neetworkiin qaama ishii keessa ol dhufe cituudhaan rakkoo teeknikaan mudateen sirbii kun addaan citee jira gaafiin keenyas galma nu hin geenye itti deebi'ee gaafii biraatiin si gaafadha akaakayyuun intala obboleettii teetiif maal feeti akaakayyuun akaakayyuun intala obboleettii feeti naaf hin galle akaakayyuun intala obboleettii teeti siif maal feeti anaaf akaakayyuun soddaa soddaadha akaakayyuun intala obboleettii teeti Abbaa. abbaa take five argattee jirtaa jechuudha karaa nani naafsisin hagaa kanatti atillee silaa gaafii keenya deebistee akkanumatti mee ati lakkoofsa yaami lakkoofsa meeqa tafe kudhan oh my god jechuun maal jechuudha Oh my god jechuudha. okay gaafii lakkoofsi kudhanii maal jaasitti fakkaata jecha an jedhu irra deebitee jechuu waan an jedhu kan irra deebitee na hojii jetta akkanaan jaa nama jette naan jedhe natti fidaa hin jenne jedhaan jette naan jette yoo naan jedhe jette naan jechuu kiyyan itti himaa Nama naan jette. dhageeffadhu dura Jette. dhageeffadhu dura nama jette naan jedhe san natti fidaa hin jenne jedhaan jette naan jedhu jette yoo naan jedhe ragaa wajjin natti haa dhufu Nama naan jette san fidaati yoo jette dhagaa natti haaru. hin arganne gaafiin keenya xumuratti deemutti jira amma lakkoofsa meeqa tafe lakkoofsa 10 yaamtee jirta lakkoofsa 9 qofa tafe natti fakkaate takkaas yaamamne nama fakkaata takka yaamamee jira gaafii lakkoofsa 9 qofa tafe gaafii lakkoofsa 9 kana xumura irratti isin lamaaniifuu carraa kennaa afaan afuriin akka ummata keenya kana jaalattan itti himtan isin jaalannettaniin afaan afuriin afaan afuriin Isiniin jaaladha. takka Ana bihibbak. inni immoo afaan maaliiti Arabanyaadha. Arabinya okay afaan sadaffaa I love you.
اوكي افان سافرفها waan ku jaalaya وانكو جعلي تنو دي تتابع go እንጋ ወዳችኋለሁ ኦ እኔ አፈቅራችኋለሁ ነው ወዳችኋለሁ ሰነ ዲስ ቦደና ክራውስ በቃ አራት ነው አፉር ይበል አፍሪዛ አየ አዲዮሜ dura isiniin jaaladhaa ayye lammata waan in jecelahay አየ ሶስተኛ I love you አየ አራተኛ ወንጃ ሰፈራ ሰፈራ ፋ ሰፈራ አራተኛ አፍረፋ afaan kamiin haa ta'u ነጋፈዱ ነጋፈታ ayye አፋን እንዲ afaan hindii isin jaaladha jechuun maal jechuusaa afaan hindiitti मुझे प्यार करती हो भैया ayye muchee piyaar kariyo इंगा कनुमा kan kariyo kanuma inga xumura irratti immoo anaa fi ogeessi kaameeraa keenya yookiin daayirektarri Rooraastiyoo Qundeessaa Rooraastiyoo baana wajjin gaafii gabaabduu kan taasisnu ta'a. Isin wajjin kan qabnu kanumaan xumuramaa ija keessan arguu hin barbaadu. Na jalaa deemaa na bira. maaliif Waan dhuftaniif baay'ee isin galateeffadha garuu ammaaf ija keessan arguu hin barbaadu. ay maali Dhugaasitti fakkaata. Na dandeessisa. Na dandeessisa. ariif hin jiru Laala. Yaa intala bashaasha tana. Yaa firee timiraa. akkana itti garaadhaan Yaa boora akka kaafuraadha. Amma ni beeyta aggaam akkas jaaladha. Amma sii galee naan gal ni turaa bar duuba si akkanatti miti. Marfeedhaanus laasii kanan isiin galuuti deema. dandeessin irraan ariitee booda na barbaaddu Ati hoo? laakiin nu arrabsitee ammas deebitee nu faffaarsita Ati amma arrabni akka kajaalalaa ta'e siin galle. akkasiisa Ee. lakkii dhiisa kaa Adaree maal jettisa? deebitee ammasis nun sossobiin Bar lilmee qaran qabneen na dirteen sun gaafa akkanaa. akkasiisa Siin galleessa. hayyatis taadaree saniif deemta digdiriin akkana jee Diddiruu kan baan ta'u. Hordoftoota keenya akka bashannantan abdiidha qabna. Xumura irratti maal jennaan subscribe godhaa jennaan. Maal jennaan subscribe akkuma ta'u like bakka subscribe jaalannaa subscribe nu godhaa nu hordofaa Rooraas TV fi Kemboon Entertainmentis. san qofaa miti furtuus jaaladhaa hordofaan isiniin jaa Ani ta furtuutu naan taane furtuun tun guduunfitu wayiidhana fakkaachuu jirti. Kanaafuu qophiin keenya. bal'inattis gizee biraatis kana qofaan hin hafnu naam isinit deemna Drama. nu eegaa isin jaalanne hedduu I love you isinin jaaladhaa isinin jaaladhaan bye